nuti nuu galte dubbiin nuu galte harargeen ganaa nama jala yaatu warra juu tokko fidaamee bo ha sigale harargeen ganaa nama jala yaatu dubbiin nuu galte dammayne ibbarre haaya badabo ha ibbaruun gosaa wal diiguudha mee warra san fidaa sheer godha ibbarre harargeen ganaa nama jala yaatu maarree jala yaatu harargeen duraan yoom takkaa nama jala yaatee beeyti namaan deemti malee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jaal ziizo maqaa kana ziizo deeffadhu booti harargeen nama jala yaatu maal jala yaatu ibbaruun keeysan kanaa meenaa gosaa wal diigu gandaan afooshaa godhachu Minnesota kanatti imma afooshaa abaluu piknika qaba gosti abaluu piknika qaba maarreen abaluu piksi chech to ibbaruun bar tokkummaadhaan mirga fi falmachuudha bar ummata fiitiif dhaabbachuudha bar ibbaruun gosaa wal qooduudha gandaan wal qooduudha yoo hun gosatiyya maarreetiyya jeati gosumma baratta harargeen ganaa ibbarte nama jala yaatu haya badawi ibbaruun keeysa yoo kana ta'e if wallaaluun nu fayyadaa'u ibbaruun nu fayyaddu if wallaaluu santu nu fayyadaa'e baay'ee na ajaa'ibsiise afooshaa kudhanii ol lakkaa'e sigale afooshaa gandaa abaluu arra piknika qabdi piknika jechuun warri hin beekne warri suudii kun bakka fooyya waadanii nyaatan sana afooshaan abaluu piknika afooshaan abaluu piknika ganda isaaniitii namaa dhumaa jira ganda isaaniitii namaa zarafamaa jira ganda isaaniitii nuti bar nama magaalaa guddoo takka hin qabne harargeen hanga ammaatii meesila tokkummaan mirga kana falmattamu gandaa wal qoodde gosaa wal qoodde hogge hayyoonni gabbeessi dubbate hayyoota gandaa baluuti harargeen ibbarte ganaa nama jala yaatu ibbaruun kana if wallaaluu turre nu jiraawu yoo ibbaruun gosaa wal qooduu taate sigale yoo naannoon biroo gosatiyya jette ati aboo rabbiin gosattii wal beeka jeemoo ittiin wal diiga jeemee naayim mee shari'aa muslimaa keessatti gosatan akkattiin wal beeytaniifin isinii uumee jeemoo akkattiin wal diidaniifin isinii uumee je yoo rabbillee sodaate sigale ibbaruun akkanaa bu'aan qabdu sigale waan akkanarraa dhaabba waan hin beeyne barattaniiti halaaqa ifin godhuu jirtan sigale sheer godhaa dafaatii walii daddabarsaadha amma gara sagantaa kiyyaatiin seena irra deebuudhaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu kanneen salaamtaa tanan jenne yooyya harka fuune hundi keeysanuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jaa arraa akkuma duriitti mata dureen xiyyaa haala yeroo jetti itti aansuudhaan osooniin haala yerootti hin seenne warroottan gosummaa ooftan warroottan gandummaa ooftan rabbii keeysa yoo sodaattan ummata kanarraa dhaabbadha ummata rabbitti fedhe kanarraa dhaabbadha yaa ummata keenya isinii yaadachisa gaafa nuti badhaadhina keeysa turre san warroottan gosaan ummata diiguu ture kan isin gootota keenya jechuun turtan arrakka gartee harargumaa'u diiguu eegalanii jechuudha warri kana jala yaa'ellee sheer jalaa godhee goota keenya abaluu keenya maarree keenya juu diina harargeeti arra soomaleen ummata harargee bakka inni qotatutti buqqisaa jirti qotee bulaa dhuftee ajjeesaa jirti ilmaan soomalee tanu keessa dhalatte tanaadhaan soomalee abbaan oromoo haadhaan soomalee harargee fakkaattee maqaa harargee himattu digale akka nuti gartee ummata keenyaa tokkummaan sagaleen taane
as keessa ribxeeti maqaa loqoda Harargeetiin nama arrabsitee maqaa Harargeetiin namoota waliin naqaa jirti jechuudha. Warri naannoo biroo dhimma mataa isaaniiti yoo gosummaa oofan. Harargeerraa gosummaan hin bireettu dhugaan isinii. Gosummaa oofuun mallattoo wallaalummaati, mallattoo doofummaati. Gosa fi baruun, kabajuun, jaalachuun kabajaa. Garuu gosa fiitiin dhaadatteetti nama diiguun gosa tiyyaan namaa olii jechuun qaaniidha. Qaaniidha. Jarrinuu gosummaa yaanii, maarreen gosummaa yaanii dhimma isaaniiti. Sigale. Gosummaa yaanee dhiisii tokkummaa yaaneetu injifachuu dadhabnee jirra. Nuti Harargee takka beekna. Harargeen durriyyeen gartee TikTok irratti addanuu fuutu tana gosummaan nu ooftu tana hin beeknu jechuudha. Waalaikum salaam jaal Muhammad. Hin beeknu jechuudha. Harargee takka beekna. Nuti magaalaa guddoo hin qabnu bara. Hin qaanfattanii. Gaafa akka namatti magaalaa guddoo harkannee akka ummata biyya birootti naannoo birootti gartee waan keenya daldalachuu dandeenye kaadireef kaabinee kana gartee dammayfannee harka kanurraa ol qaban irra caalaan badduun kaadireedhaa Harargee akka taate beektu isa. Ta qorqorroo buqqaasisiiftee nama gurgursiiftu. Kaadiree Harargee akka taate beektu. Digale. Saniifu osoon kana keessa jirru gosummaa fi gandummaan ka wal qoodu I think namni sun diina Harargeen na fakkaatti jechuudha. Arras sirna kana caalaa namni akka Harargee sirna kana miidhamee jiru. Dhugaan jala mureessiif. Diinagdee kee zeero si harkaa deebisa. Tokkummaa kee zeero si harkaa deebisa. Qabeenya kee guutuu akkatti fayyadamne zeero si godha. Sangubbarraan gibira naannoon biroo takkan kafalle fidanii Harargeerra kaan. Namni ka sirna qaalicha shayxaanaa kanatti, shayxaanticha kanatti Harargee miidha. Hin jiru jechuudha. Warroottan abbootiin qabeenyaa bitattee Harargee fakkaatanii Harargee keessa yaa'an. Lafa arsee bulaan kun beekan mootummaan bitattee fi kan abbaan qabeenyaa bitatee adda jira jechuudha. Soosan an irra laalu dantaa garaasaa dantaa kuuliisa akkuma nan kuuliiti yadalagadhu inni faarsee ilmaan isaa guddifachuu jira jechuudha. Sigale. Kana jala deemtee immoo yoo ati wal qoodde siitu itti gaafatamaa. Siitu itti gaafatamaa. Tana ajandaa if danda'e ganaadhaan itti deebi'a. Ganaadhaan itti deebi'a. Ambar waa'ee murtii guutoo deengaddaan dubbadhe. Doofummaan osoo bifa qabaattee murtii guutoo fi fayyisaa leellisaa fakkaattii kitaabul jismirraa isiniin hin jenne. Doofummaan osoo bifa qabaatte fayyisaa leellisaatii fi murtii guutoo fakkaattiin isiniin jeesii gale. Saniifu isin mee suutaas ja'a hin dammayneefiifuu deebitanii raftan. Waan dammaytan isinitti hoggii nama arrabsitan, hoggii bakka hundaa hayyoota xiqqeessitan, waan dammaytan isinitti hin fakkaatin. Meemma hayyootumaa xiqqeessa teessanii yoo wal jala yaa'u jirtani. Harargeen dammaytee ganaa jaawar jala yaatu, marroo jala yaatu. Anaa isinii ja'a waan isin jechuu dhiiftan sana. Akkasiimi wanni isin barbaaddan. Hayyee dammaytan wal jala yaa'u jirtani. Gosummaa wal qoodutti hin jirtani. Kunaan, kulaala. Kunanni aluma keessattuu kun ibidda kanaati kun hummaarro jettanii wal qoodutti hin jirtani. Abu qaanfadhaa haalaal xiqqoo annii narraan fakkaattu waan isin itti jirtan asitti ol bahee dubbachuun xiqqoo narra hin qaanfattu qaanfadhaa waan qaanii jirtan. Jaawar jalaas hin deemin marroo jalaas hin deemin no problem. Mee teetumaafuu wal jala deemu. Ifuma keessattuu gartee gosummaa dhiisi. Ijoollee lukkuu mataan lukkuu fakkaatu gartee taasirraa ol yaatee giiftii kadhatee bula
warra tiktokaan kadhatee bulaan jaanii beekta. Nuti dafqaan bulaadha la. Kadhatee bulaan gosa wanni jaarratuuf akka leenca darbaniif, akka fooloo guddisaniif, akka sheerii heddummeessaniif tanaaf gosa jaarrataa jechuudha. Yaadan qabu. Fiishaahumaan qabu. Baratee sammuun qabu. Kanaafuu maal godhuu qaba? Gosa jaarratee nama kana walitti buusee maraatuma kana jala ta'anii waan juu fi waan dhiisu dambeeyna kana jala ta'anii goota keenya jedhanii. Saniifuu kadhatee bulaa jecha wal diigu Harargellee bakka hin bu'u. Harargellee wanni juu hin jiru jechuudha.